Oduu keenya kan jalqabaatiin amma eegalleetii jirra. Hanga xumuricha qophichaatti nu faana turtii taasisaa isiniin jennaan. Oduu keenya guyyaa har'aan tanaatiin Soomaaliyaatti lammiileen Oromoodhaa hedduun isaanii miidhamanii jiran. Lammiileen Oromoodhaa akkaaniif oduun dhagahamaa jirutti namni lama milishaadhaan miidhamuun isaanii dhagahame. Waraanni biyyattiidhaa kanneen magaalaa keessa jiraatan guyyaa dheengaddaa rasaasa itti banuudhaan namoota lama lubbuu dabarsuun isaanii dhagahame. Namoota lamaan kana irraa namni tokko immoo yeroo ammaa tanaatiif kan hospitaalatti argamu ta'uun isaa dhagahama. Oduu keenya kan itti aanuun Somaalilaandiin filannoo isaaniitiif guyyaa har'aan tanaa qophaa'anii kan turan. Har'aan tana immoo Somaalilaandii warra filannoodhaaf alatti bahanii namoota guyyaa har'aan tanaa filannoo irra jiraachuun isaanii dhagahame. Haaluma kanaatiin walqabsiisa Hizbii Kulmiyyee fi akkasuma Hizbii Waddanii gidduutti filannoon kan gaggeeffamaadhaa jiru. Guyyaa har'aan tanaa filannoodhaaf qophaa'anii jiraachuun isaaniitiis kan yeroo hedduu turan. Har'a immoo kaardii isaanii kan ammaan duratti fudhatan har'aan tana filannoodhaaf alatti bahaniiti jiran. Filannoo isaanii kanaanis taajjabdoonni biyyoota garaagaraa irraa dhufanis taajjabaatii jiran. Haaluma kanaatiin warreen daawwatan kanneen kan akka Jarman, US, Spain, Ispeekii fi akkasuma kanneen Keeniyaa irraa dhufanis hedduun isaanii ni jiran. Filannoon isaanii filannoo nagaa qabeessa akka ta'uufis hooggantoonni waraana isaaniitis gaafachaatii jiran. Haaluma kanaatiin filannoon guyyaa har'aan tanaa gaggeeffamu filannoo ajaa'ibsiisaa kan ta'e jechuudhaan isaanis dubbachaatii jiran. Warreen daawwattootaatii fi hundinuu filannoo kana akkaan ta'anii kan eegaadhaa jiranii fi akkaan kan daawwachaadhaa jiran yoo ta'u, filannoon seena qabeessa kan ta'e guyyaa har'aan tanaa Nooveembar 13 gaggeeffamaatii jira. Filannoon kanaas Musharrah jedhamuudhaan kan beekamu Abdullaahi Abdurrahmaan Irroon paartii mormituu irraa kan ta'u yoo ta'u, akkasuma paartii Kulmiyyeen kan yeroo ammaan duraatiif aangoo irra jiru yoo ta'u, haaluma kanaatiin guyyaa har'aan tanaa filannoon ajaa'ibsiisaa ta'e gaggeeffamaatii jira. Filannoo kanaanis biyyoonni idil addunyaa kan ta'anii ijaan daawwachaa jiran. Somaalilaandiin biyyi xiqqoon kun filannoo isaa irra jiran maaliin yaada isaaniiti. Biyyoota har'aan tanaaf immoo beekumtii barbaachaa jiran keessaa isii tokko kan taatu Somaalilaandiidha. Somaalilaandiin filannoo isaanii kana keessatti maaltu jira? Filannoo isaanii kana eenyutu irraa aanaa eenyutu qofaan ammaan dura adda hin baafamne. Nooveembar har'aa irrattiin qophii isaanii kan ammaan duraa xumuranii turan Hizbii Kulmiyyee fi Waddaniin har'aan tana filannoodhaaf qophii gurguddaa taasisaniiti jiran. Haaluma kanaan godinaalota isaaniitii fi naannoo amma qabanitti erguudhaan filannoo akka filamtamuuf shiibiin isaanii bahee filannaati jiran. Hawaasni isaanii filannoo har'aan tanaatti gaggeessaatii kan isaan jiranidha. Oduu keenya kan itti aanuun lammiileen Oromoodhaa akkamiin achi keessatti miidhamanii dubbii ajaa'ibsiisoo ta'e. Lammiileen Oromoo Soomaaliyaa magaalaa Gura'eel bakka jedhamu keessatti warreen sibiila guurratanii jiraachaadhaa turan namoota lama irratti kan rasaasni gaggeeffame kan jedhame malee kan biraas dhaawwa'anii jira kan jedhan. Yaalii kanaatiin kan ka'e namni tokko immoo lubbuun osooniif lafa hin bu'iin ajjeefamuu isaatti dhagahama. Kan kanaatiin erga ta'eef immoo lammiin kun ergaaniif ajjeefamaniin hospitaala kan geeffame nama tokko qofa akkaaniif ta'eetu dhagahama. Kun immoo garuu Soomaaliyaan adeemuma Itoophiyaadhaaf badduu akkasuma Oromoo kan gaggeessaa caddaymaha telegramka ayaan kusoo baahinay oo aad u tiro badan hase yeeshee muuqaalada iga dambeeyaad u jeedid itti gaggeessaa turaniin. Oduu keenya kan biyya alaatiin Chaayinaatti namni tokko konkolaataa osoo oofaa jiru namoota 35 irra baasee lubbuu isaanii dabarsuu isaanii poolisiin biyyattii beeksise. Namni kun immoo namoota 35 kana erga irra baaseen booda qabeenya isaa balleessuu fi jiruu isaa diiguudhaaf hedduuta kan gadda kan jiru poolisiin biyyattiidhaa qorannaa irra jiraachuu isaa beeksise. Haaluma kanaatiin namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan oduun keenya asirratti dhaabbata. Laayikii fi sheer sabiskiraayib godhuudhaan nu faana turtii taasisaa isiniin jenna. Akka xumuricha qophichaatti kanneen nu daawwattaniifis galatoomaan isiniin jedhama. Haaluma kanaatiin miidiyaa keenya ADF-TV jechuudhaan barreessuudhaan nu argachuu ni dandeessan. Yeroo hundaa'u laayikii sheer sabiskiraayibiin akka nu cinaa dhaabbatan isiniin jenna.